Tolor duftoota YouTube channel kiyya akkam jirtu nagaa keessanii hambaayi nagaa kiyya galata waaqaa ta'u haadha eebbaa bira hin jira haadha eebbaa hojii viidiyoo hojjechuuf jennee jirra sinin jedha yaama waantuma xumurre nyaannee dhugnee adeemuuf hin jira qodaan kollee naasirratees jira jechuudha nyaadha eebba nagaa gaafadhu ka qotaan liqimsa Mali boleh nggak teman tadi? Waktu masih nyatu kamera rati bani, dan matanya acar. Amma kun sirri nama yettani fudhattu me. Akkam? Namni doo nyaata jiru akkamitti namni kaameraa nama irratti ibsame. Nyaata namaaf idee kaameraa irratti namatti ibsaa. Maarra koo qaba nyaachaa haasa'u nyaachaa maal jechuudha. Kun jechuun ko nyaatini jechuudha. Ani garuu ma nyaadha. Kun ma nyaadha. Maal nyaannu maal nama godhu silaa hunduu nyaata bara namni viidiyoo ilaalu nyaata namni kamuu nyaata. Wayyoo masaa qabanaaf dhimmi bannaati. Maali? Wanta itti naqxee fidde natti fakkaata qoqqoo keessa na gubee. Maal barbaree itti naqxee naaf fidde bannaati. Barbaree qaba amma biddeen kun amma nyaanne nu wal faana. Arola deebisuu fi abbaa masaa qabanaaf fidde. Maanyam amma wajjinuma nyaanne nyaata baay'ee mi'aawu quufne kaane miti maal taate? Gatii si dhukkubuuf ta'a. Maal gatii si dhukkubuuf barbaree fannoo badootti xiqqaayito nyaata. Nyaata isaa irra deemtee nyaatetti qorrete inna. Lakki akkasuma isheen dhukkuba seetu akkas godha fakkaata. Naan dhukkubsadha si. Ati immoo yeroo hundumaa inni. Mana makana nasi turese ini mal ko anu mana dai. Maafan masaa qabanaa kennin jedhee malee waan biraa taarikii biraa isa hin jedheeni. Mastaa qabaadha. Waa akkamsi godhaa yeroo asuma. Kunaasi olee deebisuu ni qabannaa yeroo bannaa ta'e. Jalaafu. Maayuun. Kai deemi malas teessete. Koi bakka kaamera na cufa mal taate koi. Ani ko seera kan video jenne dee malee kaamera irratti akka akkastaatu. Moo bishaan fidi bishaan haadhu. Bishaan dhugaatii moo akka keessa nyaattu kana booda itti deebite. Maala si olee doona tuqaa jiru akkamitti nyaadha? Maaltu si tuqa tuqaa. Asi olee na tuqaa jiru maal nyaata maal akka ishiinitti nattee fidde maalan beekan. Nyaata maaltu walitti fide reewu. Maaltu walitti fide? Inde nyaatuma ishii nyaadde nuti maal barii waan ogaa nyaata mana kiyyaa nyaadhu maal yoom akkas na godhe. Nyaata waan itti naqxee jedha waan itti kaamera kana cufnee ta'uu wallallee wayyu. Maa kaameraa dhufu fuulduratti wayyu sunumayyuu kaamerichumayyuu an fiddee torra narra dhaabdeerra immoo irra caalayyuu immoo kana ganaa immoo kana. Fayyaa ta'e waan isa eebbisu nyaata baay'ee mi'aawu yeroo itti beelofnee kufnee jirrutti nu qaqqabdeeti fayyaa ta'e dhiisate homaa tokko hin jedhini. Waaqayyo si eebbisu ulfaatu. Waan itti naqxee jette amma maaliin itti naqaasin faana. Maal beektu yoo wanta itti naqxee fidde maaliin yoo. Mana yaalaa ka geessina malee. Dibeensa dhibee keessaa duwwaa miti. Nun dhukkubu wajjin nyaata. Mana yaalaa abbaa jettu maal jechuu keetidhaati. Namichi bitu kun maal jechuudha yeroo hundee mana waanuma xiqqoo ishee jedhe mana yaalaa jedha. Yoo xiqqoo ishee jedhe mana yaalaa jedha. Maanni. Tarii asis jira. Marateetti. Eessatti maal ani maayis maraan eessatti maraatti maraatti kannaan jettan. Maalaan fayyaamti kun uffata uffadhee jira miti akkamitti maraatti naan jettu. Uffata keessaan kan maraatu baay'eedha. Suutee dhiyaatee maal taate? Maal suutee namni meeqatu? Bishaan kennii dirqama dhugaatii kennuufi? Maal taate? Maal najjeesuu barbaaddan olii galtanii lama taatanii najjeesuu barbaadaa jirtu. Ani walii galteen kanaan qabu giiftii kuwaan mucaan. Maal kun asitti asirra narra taa'ee jira bishaan natti kenni jennaan miti. Ani deetonni siin olii galtanii. Midhaanni sii fide. Si wajjiniinis nyaadhe. Ajaasa kana illee kana ni qammasee siin kennine yoo wayi kana qammasee. Kun immoo jechuudha kan ammoo dhiisaa waa'ee kana ammoo yeroo biraas. Kan ammoo qammasee siin kennine kana dhagaa. Hamma kana shakkamee kan qammasee si kenna ani kiristaana dhaban. Eessatti moo walii galla silaa? Eessatti moo walii galla si walii galla moo sheedhaan walii galla sirrii? Sheedhaan walii galtan malee walii galtanii maal bishaan ni jedhamu. Eessatti wal barbaree naa kennitanii bishaan jireessin kadhadha miti. Barbaree nyaata gaarii jedhan. Abbaa manaa kee fi ani maaltu walitti nu fide? Dee ati aada kuwa sammuun keessatti akkam. Ay adeemtu qoyte. Eelaa bishaan kana ni jakeetti naqaarra of eegi. Mana yaalaa natti hin kaasin maqaasa of eegi. Ani kok qaama duwwaa dhukkuba seebeetta kanaan dura baga dhuftee. Amsaalu mana keessan egaa kun jibbaata.
Maalo lakka akkasin jedhina lakkasin jedhin maalo. Lammata kotteen koo yoo as ga'e. Lakki lakki. Qaxxitaa ofirra deebi'a yoo as ga'e iyyuu kottee. Yeroo gaariin hin dhufa yookiin hin fayyiti ta'a. Maaliif akkana taate? Ani fayyite dhukkubsadde mataan dhukkubne maalatti mortoota wayii. Ani nagaadha jedhee. Argitee kan ani akkam beekutti kan minjaala akka itti reebu nama lama kanan beeku amma yoonaatti. Kan dhuge baay'ee kan kun bishaan laa kennite bishaantu nama cheesse jechuudha amma. Nama lama siin jedhe tokko kan biqila baay'ee dhuge. Biqila maali? Biqila humnaa ol kan dhugee fi kan xiqqoosee mataan kun sammuun kun darbe nama kana lamaani kan minjaala akka itti reebu daa'ima kokunoo naati darbe. Anaadhamma anaani na roobisiisaa randaamu. Qodaa konaa kenni. Qodaa maali taayaati mooti taay ganaa somna maalaa somne gallame. Maali narratti reebdaree anuma reebdu. Maala reeba kunoo hin machoofte naan jedhamte olii galtanii tokko hin maraatti hin machoofteettu. Bishaan samtee na waraabinaa kenni. Maaltu beekare waan ati sammuu machoofte. Duraan taa'aa duraan. Nunu amma si argine yooti. Ani amma si arge isallee hin beeku. Abbaa manaa kee hin beeku garuu amma si arge. Abbaa manaa kee hin beeku. Hin beektu abbaa manaa koo. Jechuun yeroo inni si arge hin beeku ani. Ani garuu amma dhufeen si arge. Nama maraatu dhaareen. Maala beekare namni fayyaan kana tumaare ana nama na dabkisiiste garaa dugdaas akkas gootu nan dabke. Osuma guma maal taate immoo maal yaadde akkana taa'aa? Meetaa gadi. Viidiyoo kaameeraa kana amsaalu balleessi. Maaliif balleessu? Balleessi inni barbaadu kana. Indoom daawwattoonni fayyoo ati eebbaa maraatudha jedhaati naaf barreessaa tole. Kanaafuu jalatti naaf barreessaan sin jedha. Qe'ee akkana mucaa kubaadheef lammata mana keessanii suni. Akkasii ola garragaa mandoo borbariyyuu nu. Viidiyoo kana garuu hin uploadiin ta'u nan balleessi. Hin uploadiin masirratti hin daa. Akkasii jedhinati fayyoo akkasiin jedhini. Maaliif akkana taatuudhaan nama jedhee sirriitti itti dhiyaachuuf jedhee yoo waan hundumaa godhu akkana. Maalitti mee kottu mee akkana kottu. Mee kottas. Mee akkana kottu mee as. Maalan hojjetu? Kottu mee mataa kee keessan si ilaala. Kottu. Maal ta'e mataan immoo. Kottu nama kottiin si qonni nama dhukkubittiin. Kottas kottu iddoo kan kottu. Kottu jedhe kottu. Waa ishinan dhugaa. Maal oduu dudduunuftu maali waan isaa kottu. Wanti ni borsaa konaa kenniti ani. Kottu si jedhamti. Kaameerattis balleessaati ani. Maafada kottu. Kottu dachaa barbaadu waan mati yaadde unaa galaan jiru ana farra. Maal jechuudhaaf. Amsaalu dhungaarra dhugaashii sanani maraadde dhufe kaameraarra filataa. Duraanuma dhaggeeffatu. Wayin irraa deebi. Nan dhugaa. Dhundeetta kottu. Hin dhugu. Dhugeera dhugaan jira. Silaa baay'ee walitti dhiyaatan baay'ee rakkisaadha. Halaalummaan halaalumatti wayya. Dhiis akkasumatti ati obsi. Haala lachaan keessan iyyuu piraanki taatanii to'ate eebbaan maraannee hin dhukkubsanne hin fayyine obsa fayyoo fi obsa amsaaluu laaf dhufan ture. Lachaan isaanii iyyuu obsa qabu miti. Maal sinti fakkaate istimee? Piraanki dhaama akka nama tumanii qaxxitaa kaameeraa viidiyoo hojjenna. Kunoo nareebaa piraanki nama Piraanki jechuun koo si jalqaba jechuudha. Nama mufachiisa. Keessatee wantoonni taateetu hojjechuu qabda bakka. Nama mufachiisa. Taateetu hojjechuudha laal. Ilaa ijoollee mooraalii namaa tuqu. Qaxxitaama viidiyoo wayii hojjennaa jedhee kaameeraa kaa'e malee akka shan akkanatti tattaatu toon beekatee maal gochiidha. Namni fayyaa minaan irratti hooqisaa ofii. Yoo mana hooqiseeraa ijoollee. Hooqisnaan bishaan man dhuge malee. Ilaalachaan isaanii iyyuu machooftuu naan jedha. Naan machooftuu miti ishee. Ani piraankiif waan machooftuu duwwaan jenne barbaadu. Dhugaadhuma ishii ta'een hojjechuu qabaa. Dhugaadhuma ishii piraanki dhugaadhuma ishii odoo dafqanii lachaan isaanii iyyuu maraatanii gaarii ture. Garuu lachaan isaanii iyyuu maraanne maalan godharee nan dadhabe miti. Obsuma obsaan fixachaa deema isa booda suuta irraa fagaachaa deema nama akka kana. Ana narraa iyyuu fagaatte. Eenyu keessan narraa fagaatu jiru. Piraankiin piraasittis naa jalqabu. Ayisoos fayyoo koo. Hinaaniin kan gaddi. Hoolaa. Hoolaan gootee jechuudha koo maatii fayyoon jecha isa keessatti kan piraanki hojjetu hoolaadha waan jetteef ofii hoolaa taateen hoolaa taate yeroo lama. Is. Hoolaa singaladi.
Annaa daawwattoota koo piraankiin anaan na baasamoo diraamaan na baasamoo maaltu na baasamee daawwattoonni keenyaaf kabajamtoonni keenya koomantii irratti nu barreessaa haadha eebbaa maraattuu jettu warri jettanis lakkoofsa lama akka maraatoo wajjin maraatoo haa jedhu. Piraanki bareedaadhaan jedhu piraanki bareedaadha jedhee barreessu. Koomantii nama tokko biraan darbu nan ishii dubbisa taa'ee har'a galgala moo amma qaqqaba waan ta'eef kanadha isiniin jedhaa isin jaalannaa isin kabajnaa takkittiin keessan sheerii odoon godhin laayikii odoon godhin namni ilaaltan hundi keessan. Garan darbii like yaa namni YouTube hojjetu wanta garaagaraa uumee hojjeta waan ta'eef sammuu isaa keessatti kalaqa sammuuti kuni falaqa sammuu haadha eebbaas maaluma daala. Yaa na kallattii uumanii isheen amma kana uumteetti ani garuu mata duree kan biraa fidadhee dhufe ture mata duricha yeroo biraa irratti hojjenna. Yeroo biraa mana kee sa'aatiin sitti dhiyaa jira waan ta'eef wayin immoo kutaa lamaffaa kanaan boodatti hojjenna waan ta'eef. Dagaan nuuf tura guddadhaa kabajamaa ulfaadhaa